kan kaabaa nagayaan muruudhaaf koree jaaran ka Oromiyaa keessaa immoo lolaan dhaamsinaa jedhan. Mootummaa naannoo Amaaraa karaa kamiinuu Oromiyaa keessa seenuu hin qabu. Akkuma Jawaar kaase mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Amaaraa wajjin walii galee nageenya Oromiyaan kabachiisa jechuun maal jechuudha? Kuni uummattoota lamaan kana jidduutti ibidda hin dhaamne qaabsisuudha. Saba keenya salphisuudhaaf, qabeenya keenya saamuudhaaf, dachee keenya balleessuudhaaf nutti duulameera taanaan waan dandeenyu maraan ofirraa deebisuun dirqama keenya. Kanaaf Oromoon qophaa'uu qaba. Humna Amaara keessaa hidhate finnee furre jechuun ummata Amaaraatii fi ummata Oromoo wal fichisiisu. Oromoos hin fayyadu, Amaaras hin fayyadu, mootummaa federaalas hin fayyadu, dhaabaa nurraa jechuun hin barbaanna jechuudha. Oromiyaa keessatti wanti har'a ta'aa jiru Oromoon karaa afurii rukutamaa jira har'a yoo argitanitti yoo ta'e. Humnaan deebi'a seera kabachiifna jedhanii Tigraayitti duulan salphatanii deebi'anii dhufan. Yeroo darbe muummichi ministeeraa Buusaa Naasaan nageessaniitu. Ji'a tokko kana keessatti shanee meeqa jeefne jedhan 1,000 jedhan. 1,000 sun waraana isinitti hin fakkaatin. Waraana isinitti hin fakkaatin siivilii bakka keessanii isa hojjetee nyaatuudha kan ajjeefamaa jiru. Qabsoon inni dhugaa amma eegalamuuf deema. Oromoo waan tokko waan isin gammachiisu hin qabu amma. Qabsoon inni dhugaa sichuu eegalamuuf deema.